Harka fuunee daawwatootaa fi hordoftoota EJM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Anuli Global Media irraa oduu qabadhee isiniif dhiyaadheera oduu kana kan isinitti mu'aan tolchaa Huseenii oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti godina Arsii fi godina Arsii lixaatti mootummaan abbaa irree sabboontota Oromoo kan ta'an qeerroo Oromoo adamsaa mana hidhaatti guuraa jiraachuun akkasuma godina Shawaa lixaa magaalaa Ambootti poolisoonni lama dubartii ulfaa ji'a 5 garaa qabdu dabareedhaan gudeeduudhaan ulfaa ji'a 5 garaa gachisiisu akkasuma mootummaan kun bakkoota garagaraatti qeerroo irratti tarkaanfii garagaraa fudhataa jiraattu obboleettiin caaltuu Mucaa caaltuu hoosisuu fi guddisuus dadhabeet jira mucaan boosii ani harma hoosisuu hin danda'u obboleettiin koo caaltuun daa'ima isiirraa hidhamtee mana hidhaa keessatti dararamaa jirti jetteeti egaan daawwatootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo Gaduma qophii kennatti nufaana yoo turtan odeeffannoowwan kana bal'inaan kan gama keessan dhiyeessinu ta'an tamsaasni kennaa idilee guyyaa guyyaan EJM irraa isiniif darbuu fi akkasuma wantooti haarofti guyyaa guyyaan EJM irraa isiniif dhiyaatu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel kennaa subscribe hin godhatin YouTube channel kennaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa erga artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeeseen hayyoota Oromoo warra akka Jawaar Muhammad faa Beqqelee Garbaa Hamzaa Booranaa Arafaat Oromoo Shamsaddiin Xahafaa mana hidhaatti ol darbate sanii asis guutummaa Oromiyaatti qeerroo Oromoo adamsaa mana hidhaatti guuraa jira keessumaayyuu godina Arsii lixaa godina Baalee Bahaa fi godina Baalee dhihaatti Akkamaleen qeerroon hedduun mana hidhaatti guuramaat jiru akkasuma godina Harargee lamaanittis namooti hedduun akka hidhaman maddeen kennaa godina Harargee irraa nutti himaniit jiru godina Arsii Asallaatti mootu namooti hedduun yakka tokko malee mana hidhaatti ol guuramaat jiru Mootummaan abbaa irree ragaa tokko malee qeerroodhaan qabeenya nafxanyootaa isintu barbadeesse waajjiraalee mootummaa isintu gube jechuudhaan waan ragaa itti hin qabneen shakkiidhaan qeerroowwan hedduun mana hidhaatti ol guuramaat jiru. Godina Arsii aanaa Xiijoof Digaluu magaalaa Saguree ganda Ollee Kataaraa jedhamtu keessatti qeerroo Shambal Washee jedhamu torbaanuma kana keessa qabanii mana hidhaatti ol darbachuun isaanii ni yaadatama. Qeerroo Shambal Washee qabsaa'aa fi akkasuma nama uummata Oromooti sadarkaa garagaraatti qabsaa'aa ture kan ta'e yoo ta'u yeroo darbee artiist Haacaaluu erga ajjeefamee tarkaanfii guutummaa Oromiyaatti fudhatame keessa tarkaanfii magaalaa Asallaatii fi naannoo aanaa Xiijoof Digaluu magaalaa Saguree fi aanota naannoo sanitti gaggeeffame situ qindeesse qeerroo situ ijaare mana akkasuma qabeenya nafxanyootaa situ barbadeessise kanaaf itti gaafatamta jechuudhaan osoo ragaa tokko irraa hin qabin shakkii situ qeerroo gurmeesse jedhuun waraanni mootummaa magaalaa Asallaa irraa gara aanaa Xiijoof Digaluutti imaluudhaan Patroolii lamaan qeerroo kana mana isaatti itti marsanii akka inni gara deemuu hin agarre marxoodhaan ija hidhaniitiin achi gara mana hidhaatti geessaniiti jiru. Waan nama ajaa'ibu namnis akka Shambal Washee kana hin agarre fuula isaa erga dhoysanii achiin deemanii Shambal Washee yeroo ammaa kana lafni inni itti hidhame hin beekamu bakka isa geessanis hin beeknu yaaddoo guddaa keessa jirra jedhee maatiin Shambal yeroo odeeffannoo kana EJM itti kennu. Shambal akkuma jalqaba isiniif kaafne sabboonummaa isaa irra kan darbe nama qabeenya namaas gubu miti nama qabeenya namaas barbadeessu miti Shambal nama qabsoo karaa nagaa gaggeessuudhaan akkasuma paartii mormitoota deeggaruudhaan mootummaa kana dura dhaabbatuudha malee nama seeraan ala qabeenya nama barbadeessu miti jechuudhaan jiraattonni naannichaa Shambaliif ragaa bahaat jiru garuu mootummaan abbaa irree carraa amma argame kanatti fayyadamee warroota mormitoota hunda uf jalaa balleessuudhaaf waan karoorfateef maqaa qabeenya namaa gubsiifte jedhuun Shambal Washee qe'ee isaatti itti marsuudhaan konkolaataa paatroolii lamaatiin erga
achi fudhanii yeroo ammaa kana bakki inni itti hidhame hin beekamu. Yeroo ammaa kana maatiin Shaambal Washee ilmi isaanii hin jiraa fi hin du'e isaatu wanti beekan hin jiru. Du'aa fi jiru ilma isaanii kan dhagahuu barbaadan maatiin Shaambal Washee mootummaa gaafatanis mootummaan bakka itti hidhe maatiitti himuu akka hin barbaanne itti himeeta jira. Manneen hidhaa magaalaa Sallaa fi akkasuma mana hidhaa aanaa Digaluuf Xiijoo keessa barbaadanis arguu hin dandeenye. Shaambal Qilixoo haa jiraatu, Karchallee Amboo haa jiraatu, Karchallee Arsii Nageellee haa jiraatu, Karchallee Zuwaay haa jiraatu, Karchallee Asallaa haa jiraatu wanti beekamu hin jiru. Mootummaan Abbaa Irree bifuma kanaan akkuma Shaambal Washee ukkaamsetti sabbootota hedduu ukkaamsee maatii isaa daraa jiraachuun beekameeti jira. Warroota bebbeekamoo akka Jawaar Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa yoo hin tahin mana murtiittis dhiyeessaa hin jiru. Mana hidhaa keessatti dararaa jiraachuun beekameeti jira. Gandaa'otaa fi warroota kennaa warroonni akka Shaambal Washeetti ukkaanfaman hedduun waan jiruuf falli waan kana hunda bilisummaa barbaadan argachuudha waan ta'eef ummati Oromoo keessaaf alaaf qabsoo isaa itti fufee bilisummaa barbaadamu argachuudhaan nagaan biyya isaa irratti jiraachuudhaaf wabii isaa ofii isaatii mirkaneeffachuu qaba. Oduu godina Amboo irraa nu dhaqqabdee akka mul'istutti mootummaan Abbaa Irree yeroo ammaa kana godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo irratti waraana isaa bobbaasuudhaan akka malee uummata dararaat jira. Waraanni magaalaa Ambootti bobbaafame kana keessa poolisoonni lama gocha suukaneessaa obboleettii teenna takka irratti raawwatanii jiru. Galgala gaafa diidama ji'a torbaffaa bara 2020 guyyaa lama dura jechuudha. Galgala keessaa sa'aatii tokkoof walakkaa irratti loltoonni poolisoonni humna addaa Oromiyaa dubartii ulfaa tokko dallaa waajjira kantiibaa magaalaa Ambootti humnaan galchanii doorsanii lama ta'anii gudeedan. Yeroo dheeraa otoo isheen iyyitu ergaa itti wal jijjiiranii ishee gudeedanii booda sa'aatii dheeraadhaaf dabareedhaan itti deddeebi'anii obboleettii teennaa tana waan gudeedaniif dhiigaa gara hospitaala waliigalaa Amboo deemtee booda yaalamaa bultee galgala kaleessaa jechuun gaafa guyyaa 21 ji'a torbaffaa bara 2020 sa'a 2 irratti ulfi ji'a 5 irraa ba'eet jira. Jarreen gochaa kanaan shakkaman qabamaniiru jedhamaa jira odeeffannoon Amboo irraa nu dhaqqabees. Isheen garuu duraanis dhukkubsattuu onnee waan turteef baay'ee miidhamtee jirtis jedha namni gabaasa kana nu erge. Obboleettiin tun godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa magaalaa Amboo dhuftee magaalaa Amboo keessa teessee yaalamuuf kan dhufte turte. Humni addaa Oromiyaa ishee gudeeduun miidhaa hamaa irraan ga'eet jira. Maqaan ishee immootu Lammituu Darajjee jedhamti. Balaa loltoonni Koloneel Abiyyi fi Shimallis Abdiisaatiin durfamu lammii keenya magaalaa Amboo keessa jiran irraan ga'aa jiran addunyaan haa beeku. Hadaraa warri AJM yaada kana uummata Oromootii fi gurra addunyaa biraan nu gahaa jechuudhaan maddeen keenya godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo irraa yaada kana nutti himaniit jiru. Egaan poolisiin nageenya uummataa akka tiksu jedhamee uummatatti gadi bobbaafame inni faallaasanii dubartii ulfa ji'a 5 qabdu nama lamaan dabareedhaan itti deddeebi'anii erga gudeedanii ulfa ji'a 5 garaa gachisiisaniit jiru. Kun qaanii guddaadha. Waan hedduu onnee nama dhukkubsuudha. Mootummaan kun maaliif akka uummata Oromootti garaa jabaatee akkana dalagaa jiru gaafii guddaa nama hedduutti uumeet jira. Keessumaayyuu humni addaa Oromiyaa jedhee askaruu kana leenjifame akka malee uummata dararaa jira jedhan maddeen keenya biyyarraa kutaalee Oromiyaa garagaraa irraa odeeffannoo isaanii nuuf ergan. Waan hedduu nama qaanessuudha. Poolisoonni kunniin yakka lubbuu namaa baasuutiin dubartii ulfaa gudeeduudhaan mana murtiitti dhiyaatanii waan harka isaanii argachuu qabus jedhameeti jira. Obboleettiin Caaltuu Takkaalaa immootu mucaanni boosii ani harma hoosisuu hin danda'u jechuudhaan boottee waa'ee obboleettii isiitii fi mucaa isii tan amma harka isii jirtu BBCtti himteetti jirti. Gabaasa BBC kan akkatti aanutti isin biraan geenna. Kanaan duras waggoota dheeraadhaaf mana hidhaa kan turte Caaltuu Takkaalaa ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa booda magaalaa Finfinnee keessaa qabamuun maatiin isaanii miidiyaatti himaniiti jiru.
kaleessa mana murtii jalqaba federaalaa Araadaatti kan dhiyaatte caaltuun poolisiin ajjecha Haacaaluu booda akka hokkarrii ka'uuf shaneen waraanaa akka jalqabuuf ajaja kennite jedhee shakkee akka qabee mana murtiitti himu abukaatoon ishee Dr. Tokkummaa Dhaabaa dubbataniiti jiru. Caaltuun ani haadha daa'imaati humna koo isa kamiinan kana raawwachuu danda'a jettee mana murtii keessatti akka boosses himan Dr. Tokkummaan. Caaltuun namoota kaan irraa adda baafamuun hidhamtee akka jirtus abukaatoon ishee himaniin manni murtii namoota kaanitti dabalamuun akka hidhamtee turtu ajajees jedhan. Addatti ajjecha Haacaaluu waliin wal qabsiisee wannan qoradhuun qabaa fi qofaatti tursiisee jechuun poolisiin mana murtiitti akka himes dubbataniiti jiru. Guyyaa qorannoo dabalataa poolisii irratti gaafateef manni murtii guyyoota 8 eeyyamuun gaafa adoolessa 28 bara 2020 akka dhiyaattu ajajuus himaniiti jiru. Poolisoonni federaalaa baay'atanii halkan sa'a 8tti mana jireenyaa obboleettii ishee keessaa akka qabanii deeman obboleettiin ishee Dannoo Takkaalaa miidiyaatti himteetti jirti. Qufaa mucaa ishee waliin waan jiraattuuf isheen kophaa ishee mucaa ishee waliin waan jiraattuuf poolisoonni mana namaa irra deemanii reebuu jechuu dhageenye akka ana bira dhuftu goones jetti obboleettiin ishii. Ana bira dhuftee guyyaa 3 booda halkan dhufanii mucaa irraa fuudhanii deeman. Nama tokko qofaa qabuuf kan dhufan hin fakkaatan. Mucaan ni boosiin ani harma hoosisuu hin danda'u jetti Dannoo Takkaalaa obboleettiin Caaltuu. Dannoo Takkaalaa halkanuma fuudhanii deeman jetteen eessa akka geessanis waan hin barreef ergasii bakkatti hidhamtee baruuf barbaadaa akka turan himteeti jirti. Booda mana hidhaa poolisii magaalaa Finfinnee sadaffaa jedhamu keessatti akka argatanis himan. Daa'imni Caaltuu Takkaalaa waggaa tokko akka hin guutne maatiin himu. Guyyaa qabamtees teessee mucaa ishee harma hoosisaa nyaata hojjetaa fi osoo jirtu ta'uu himan. Amma Caaltuun kan hidhamtee jirtu buufata poolisii magaalaa Finfinnee sadaffaa jedhamu keessatti yoo ta'u obboleettiin ishee Garjii naannoo jedhamu daa'ima baattee bahuun yeroo hundaa mana hidhaa kana geestee harma hoosiftee akka deebitu himti. Yeroo koronaa vaayirasii kana keessa mucaa baadheen guyyaa guyyatti mana hidhaa geessaa Garjii mana jireenya kootii ka'ee biyaasaa bakka manni hidhaa jiru gahuuf guyyatti geejjiba baasii guddaan baasaa ofii koo harma hoosisuus ta'ee mucaa guddisuuf muuxannoo hin qabu fayyaanis dinagdeenis baay'ee miidhamneerra jette Dannoo Takkaalaa. Yeroo dheeraadhaaf dararaa fi rakkina maatii irraa gahaa ture irraa kan ka'e anis haati koos obboleessi koos mataa na dhukkubaa jira jetti Dannoon yeroo miidiyaatti waa'ee kana himtu. Mootummaan duraan balleessite jedhee hidhee adabaa ishee xumurtee baatetti amma waan tokko uumamnaan dhufanii qabanii deemuu sababa isheetti ollaanuu nu baqataa jira kan jettu Dannoon kan amma kanaan marsaa 6ffaa hidhamaa jiraachuu ishee himti. Kan jalqabaa waggaa 12tti murtaa'ee waggoota 8 fi guyyaa 45 hidhamtee gadi dhiifamte boodas daa'ima ishee amma kana ulfa taatee hidhamtee turte. Dabalataan daa'ima ishee irraa hidhamuun kun kan lammaffaatiin Amnesty International mootummaan Itoophiyaa Caaltuu Takkaalaa dabalatee namoota siyaasaa kaanis hidhaa akka jiru yeroo isheen kanaan dura daa'ima ishee irraa hidhamtee eeruun gabaasee ture. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa mootummaan kun sadarkaa kanatti uummata Oromoo dararaa jira. Uummanni Oromoo wal ta'uudhaan tokkummaa isaa cimsee mootummaa kana dura dhaabbachuudhaan bilisa of baasuun mala marii hin qabnedha jedhan hayyoonni Oromoo. Daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon amma qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraan walitti deemnutti nagaan nuuf tura.